Abbaa keenya eebbi keessan waliin irraa bulu maqaa keessaniidhaa fi akkasumallee ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan miidiyaa adda addaa yaadota adda addaa hedduudha kan deemu. Ayyaanni irreechaa kiristaanotaaf gaarii akka hin taanetti kan dubbatamu. Isin akka keessanitti akka amantaatti abbaa amantaatti akkasumallee akka saba Oromoo tokko ilaallatutti irreechi kiristaanotaaf yoo deemame rakkoo qabaa isin akka keessanitti yaada maal qabdu? Eshi maqaa abbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqayyo tokkotti namannaa. Duraan dursee waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos baga ayyaana guddaa ayyaana aadaa Oromoo ayyaana hundumti keenya kabajnu kana ayyaana irreessaan nu ga'e jecha maqaan koo Abbaa Gabriel jedhama. Paappaasii godina Wallagga Lixaati. Egaan akkuma ati nu gaafatte aadaa jechuun Oromoodhaa fi ayyaana irreessaa jechuun yookaan ayyaana irreechaa kan jennu kuni Oromoodhaaf qabeenya guddaadha jechuudha. Uummata Oromootiif qabeenya guddaadha. Uummata Oromoo abboonni keenya jalqabaa kaasanii durumaa kaasanii abbootiin gadaa hayyoonni keenya aadaa kana eeganii tiksanii irratti aarsaa kaffalaa asiin ga'an jechuudha. Kanaaf aadaan kun saba Oromoof aadaa guddaa, aadaa kabajaa, aadaa Oromoon ittiin boonu, ittiin mataa ol qabatu malee kan saba Oromoo ittiin qaana'u miti jechuudha. Egaa edda akkas jennee namoonni baay'een in agarraa Facebook irrattis karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa siin odeessu. Aadaan Oromoo kun irreessi kun akka Oromoon waaqa tolfamaa waaqeffatutti akka waan Oromoon xinqolaa wayii hojjetutti ilaalu jechuudha. Kan guddaa nu gammachiisuun uummata Oromoo keessa dhalachuu keenya kan gammannu jedhama kun waa'een xinqolaa waa'een mo'aartii saba Oromoo keenya jiru. Yeroo darbe dubbadheen ture bara 2011 dubbadheen turenna uummanni Oromoo saabjeetii tokkoon baratu kan jedhu kaasan ture. Maaliif isa namoonni jedhan kanaaf jechuudha. Oromoon xinqolaa wajjin waliin beeku uummanni Oromoo. Margeetonni Oromoo, qeessonni, paappaasonni Oromoo xinqolaa kan jedhamu mo'aartii kan jedhamu wajjin waliin beeknu jechuudha. Isumarraa kaasee Oromoon kan laga irreessaa deemu xinqolaa hojjechuuf waaqa tolfamaa waaqeffachuuf itoo hin ta'in waaqa isa waaqaaf lafa uume kana dukkana keessa dukkana gannaa keessa na dabarsitee ifa bonaatti na laatte birraatti na laatte jedheetu minaan lafa qotee lafatti facaasee amantiidhaan waaqayyo immoo amantaadhaan minaan sana biqilchee ijatti godhee waan yeroo kana minaan kana nyaachaa jiruuf tokko dukkana kee na dabarsitee minaan lafatti facaase ijatti uumtee na nyaachisteetta dukkana kee na dabarsiteetta kan jedhu Oromoon laga dhaqeetu bishaan kana kan uumte jedhee waaqayyoon lagatti waaqeffata jechuudha. Kana jechuun immoo dur abboonni 22 kan jedhaman jiru. Bara abbaa keenya Abrahaam faakee abboonni 22 jedhaman kuni waaqayyoon kan waaqeffatan waaqayyoon hin madaala bakka jedhan tulluu irratti baanii waaqayyoon waaqeffatu bakka waaqayyoon hin madaala jedhanitti dhaqanii waaqayyoon waaqeffatu jechuudha. Kun immoo Oromoo waaqeffannaa miti. Laga gabbuun waaqeffachuun tulluutti ol baanii waaqayyoon kadhachuun waaqa tolfamaa waaqessuun jechuudha. Kanaaf kun ayyaana Oromoo aadaa Oromooti jechuudha. Oromoon bakka jiru biyya keessa jiru biyya alaas jiru amantaa Ortodoksii tawaahidoo inni qabatee jirus inni amantaa biraa qabatee jirus Oromoon ayyaana irreessaa kana dhaqee waaqayyoon kadhatee galuun aadaa isaatti boonee galuu jechuun Oromoon kan ittiin qaana'u miti jechuudha. Oromoon itti qaana'uu qabu kanatti yoomiyyuu taanaan. Oromoon itti qaana'uu qabu. Aadaa isaati waan ta'eef. Egaa akka amantaa Ortodoksii tawaahidootti akka abbaa amantaa tokkotti waan dabarsuu barbaadu amantaa keenya kan nuuf hundeesse fayyisaa keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo deddeebi'aa ture. Aadaan ni geggeessaa ture, aadaan ni calaqqisaa ture akka aadaa saba Israa'elitti geggeessaa ture jechuudha. Macaafa qulqulluu akkuma dubbifnu akka aadaa saba Israa'elitti kan raawwate, akka aadaa saba sanaatti kan raawwate kan jedhu macaafarraa bakka baay'eetti argannaa jiru. Aadaa saba Israa'eliin eeguudhaaf uffannaan uffatamaa ture illee, deemsi deemamaa ture illee, nyaati nyaatamaa ture illee, waggaa waggaatti deemanii Yerusaalemiin deemaa kan turan illee aadaa saba Israa'eliin geggeessuudhaan malee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos aadaa saba tokko calaqqisiisuu miti. Garuu saba sana keessaa waan dhalateef aadaa saba sana geggeessaa ture jechuudha. Edda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos saba keessaa dhalate sanatti aadaa isaatti hin qaana'umne edda ta'e Oromoon aadaa isaatti qaana'uu qabu. Duudhaa isaatti safuu isaatti qaana'uu qabu. Amaarris, Dabuubis, hundumtu Tigraayis hundumtu aadaa qaba. Saba aadaa hin qabne hin jiru. Saba aadaa hin qabne hin jiru keessumaa kan Oromoo irra gaafa ga'u Oromoon akka itti qaana'u Oromoon akka tashamaaqaqu yaadu jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru hundumaatti itti gammaduudhaan itti boonuudhaan yeroo birraa kana laga isaa bu'ee
aadaa isaa calaqqisiifate. Yeroo arfaasaa immoo tabbatti ol ba'ee waaqa isaa waaqeffate. Aadaa isaa calaqqisiisuun Oromoof kabaja malee salphaname waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru. Kun amantaan keenya nun daangessu. Abbummaan keenya nun daangessu. Abbaan aadaa isaa hin kabajne, Phaaphaasiin aadaa saba keessaa ba'ee kabajuu hin dandeenye Waaqayyoon iyyuu waaqeffachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni aadaa qabu safuu qaba jechuudha. Namni aadaa qabu safuu qaba. Namni safuu qabu amantaa qaba jechuudha. Kanaaf Oromoon sabi keenya saba guddaa kiyaabane. Kanaaf saba Oromoo kiyaabuu keenya ittiin gammanna, gammachuu guddaa qabna. Aadaa keessan bara baraan itti boona, itti gammada, ittiin qaana'ina. Amantaan aadaa kee hin kabajin jedhu hin jiru. Aadaan amantaa daangessu immoo hin jiru. Akkasitti uummanni keenya bakka jirtan hundumaatti akkasitti aadaa keessatti gammadanii dargaggoon, abboonni, harmoonni, shamarran hundumtuu aadaa keessanitti gammaduudhaan yeroo hundumaatti akka aadaa keessan kabajattan ergaa isiniif dabarsuun barbaada. Inni biraan kana bara nagaa, bara gammachuu nuuf haa taasisu. Ayyaana Irreessaa keenya immoo kan gammachuu, kan quufaa, kan tokkummaa nuuf haa taasisu. Sabi keenya bakka jirtan hundumaatti jabaadhaa. Waaqayyo Waaqni Hafuura Qulqulluu isinii wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa jechuun barbaada. Amantaa keessanii, aadaa keessanii kooraa jechuun barbaada. Qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin kadhannaa isheen nu gargaartu.